Finfinneetti dallaan masjiidaa diigamuu irratti majlisii fi bulchiinsi magaalattii komii dhiyeessan. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqoos keessatti kan argamu dallaan masjiidaa Tabaarak dukkana da'oo godhachuudhaan diigameera jechuudhaan manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee komatee jira. Tarartuu Shaamii guutuu kana qabdi. Finfinneetti dallaan masjiidaa diigamuu irratti majlisaa fi bulchiinsi magaalattii komii dhiyeessan. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqoos keessatti kan argamu dallaan masjiidaa Tabaarak dukkana da'oo godhachuudhaan diigamee jira jechuun manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee komate. Manni marichaa ibsaa akka lakkoofsa biyyattii Ebla 5/2017 toora miidiyaa hawaasaa Feesbuukii isaa irratti baaseen dallaan masjiidaa diigamuu fi tajaajiloonni masjiidaa hidhamuu himee jira. Masjiidni Tabaarak kutaa magaalaa Qirqoos aanaa Duwwaa 10 keessatti kan argamu yommuu ta'u, sochii mootummaan naannicha misoomsuuf taasisaa jiru wal qabatee masjiidicha bifa haaraan ijaaruuf piroojeektiin qophaa'ee mootummaaf kennamee fi hordoffiin taasifamaa jiraachuus himee jira. Kana malees manni marichaa dhimma masjiidaa kanaan wal qabatee qaamolee mootummaa waliin marii taasisaa turuu fi furmaata waaraa kennuuf waliigaltee irra gahamee akka tures eeree jira. Haa ta'u malee dallaa masjiidaa iddoo aangaa'onni mootummaa jirantti guyyaa ifaan ijaarame dukkana da'oo godhachuudhaan diiguun dhaaba mootummaarraa hin eeggamus jedhee jira. Itti dabaluudhaanis dallaan diigame bakkatti akka deebi'uu fi namoonni gochaa kana raawwatan uummata muslimaa dhiifama haa gaafatan jechuudhaan manni marichaa ibsa baaseen himee jira. Gama isaatiin bulchiinsi kutaa magaalaa Qirqoos tarkaanfiin fudhatame sochii lafaa mootummaan murtoo irratti hin laanne karaa seeraan alaatiin qabachuuf taasifame ittisuuf olaantummaa seeraa mirkaneessuuf fudhatameedhas jedhe. Itti dabaluudhaanis iddoon dallaan itti ijaarame kun iddoo jiraattoonnii fi kaampii poolisii federaalaa itti ture ta'uu ibsee 2017 akka lakkoofsa biyyattii toora feesbuukii waajjira koominikeeshinii kutaa magaalichaa irratti baaseen kan hime. Kutaan magaalaa Qirqoos iddoo jiraattoonnii fi kaampiin poolisii federaalaa irraa kaafaman kana qabiyyee masjiidaa akka ta'etti